kabajamtoonni har'ammoo folderiin akkamittiin kireet akka godhamu isiniif dhiyeessaa. Akkamittiin folderii haaraa Windows operating system keessatti kireet akka goonu afaan Oromootiin isiniif dhiyeessuudhaafi haala beekamuma kanaan barnoota kana gama afaan Amaaraatiin yookaan barnoota afaan Amaaraatiin folderiin akkamitti kireet akka godhamu dhiyeesseen ture. Amma immoo afaan Oromootiin tooftaalee akkamiin folderii Windows operating system keessatti kireet goona jedhuun isin argisiisa. Inni jalqaba on the desktop akkamittiin akka goonu steepota arfan kana fayyadamuudhaan karaa salphaa ta'een hojjechuu dandeenya. Egaa inni jalqaba desktop keenya irratti right click gochuudhaan yeroo menuu gabaabaan kun nuuf dhufu gara new kan jedhu gadi buune gara jalaatti isa kanarratti erga buune booda menuun itti aanu kun yeroo nu dhufu folder kan jedhu bira dannee folder kan jedhu irratti click yoo goonu akkasitiin folderiin keenya desktop irratti nuuf uumama. Folderii asirratti uumame kana maqaa moggaasuudhaaf keyboardii keessan fayyadamtanii hojjechuu dandeessu. Akkasinitti mul'atuuf kana gochaa jira. Folderii kanaaf maqaa Joseph jedhu kennuu dandeenya. Kan barbaadde moggaasuudhaan folderii kana create gochuu dandeessu jechuudha. So folderiin create goone kun Joseph kan jedhamu desktop irratti xumurameera jechuudha. Save ta'ee folderii kana banuudhaan keessatti folderii biraa uumuu waan dandeenyuuf folderii kana bifa kanaan bannee keessatti tooftaa meeqaan uumuu dandeenya. Akkuma silaa right click goone new jennee folder jechuu dandeenya. Akkuma jalqaba desktop irratti jalqabne yookaan immoo kun akkuma argitan new folder kan jedhu asis jira, gubbaarras kan jiru fayyadamuu dandeenya. Isuma kanaan click yoo goone nu dhufa jechuudha. Tooftaa kanaan itti fufnee folderii hamma dhumaatti uumuu dandeenya jechuudha. Keyboardii keenyarra folderii haaraa Yoosef kan jedhu keessatti uumneef Itoophiyaa jennee maqaa moggaasuu dandeenya. Folderii kana erga maqaa moggaasnee booda enter tuquudhaan save akka ta'u yookaan immoo bakkuma biraa tuquu dandeenya. Yoosef kan jedhu desktop keenyarra gaafa deebinee bannu Itoophiyaa kan jedhu arganna jechuudha. Itoophiyaa kan jedhu Yoosef keessa akka jiru, Itoophiyaa kan jedhu keessa immoo kan biraan hin jiru waan ta'eef tooruma isaa ennee guutuu biyyaarraa hanga gandaatti gadi dhufuudhaaf new folder jennee ammas Itoophiyaa keessatti Oromiyaa jechuu dandeenya. Oromiyaa jennee bakka duwwaa irratti click gochuu dandeenya yookaan immoo interii keyboard irraa tuquudhaan Oromiyaa kan jedhus save ta'ee darbeera jechuudha. Ammas Oromiyaa kan jedhu keessatti folderii biraa new folder jennee create gochuu dandeenya. New folder jennee create erga goone booda bifuma duraatiin maqaayuu dandeenya jechuudha. Oromiyaa keessatti folderii kan biraa new folder jennee shawaa jechuu dandeenya. Asitti isin waan barbaadan jechuu dandeessu. Shawaa jennee shawaa kan jedhu godina Oromiyaa keessaa isa tokkodha. Godinaalee jiran keessaa jechuudha. Shawaa bahaa jechuu dandeenya. Gabaabumatti shawaa jedheeti kanan darbe. Shawaa kan jedhus double click goonee yookaan right clickiidhaan open goonee banuu dandeenya. Achi keessattis Adaamaa kan jedhu gubbaarraa kaanee dhufne Adaamaa jennee bifa kanaan xumuruu dandeenya. Itoophiyaarraa kaanee Oromiyaarraa shawaarraa Adaamaa keenyarraa kun ammas new folder jennee new folderii kanaaf immoo Wanjii jennee maqaa moggaasuu dandeenya. Wanjii sadarkaa gandaatti dhufaa jirra jechuudha. Wanjii jennee erga moggaasnee booda interii tuquudhaan yookaan immoo bakka barbaanne iddoo biraatti click gochuudhaan save goone erga darbinee booda Wanjii keessatti immoo bakka ta'e wayii maqaa dha'uudhaan uumuu dandeenya. Fakkeenyaaf Wanjii Gafarsaa
secondary school jechuu dandeenya or Wanji secondary school jechuu dandeenya. Wanji secondary school jennee maqaa isaa moggaasuu dandeenya. Isa kanas yeroo xumurru interii tokkodhaan yookaan bakkuma barbaanne irratti kilik goone seevi akka ta'u gochuu dandeenya jechuudha. Isheen kiiboordii keessan irraa fayyadamuu dandeessu instead of touch keyboard screen. Amma osoon Wanji secondary school kan jedhu opening godhin waanan new folderii tuqeef new folderiin outside of Wanji secondary school uumamee ture. Isa kana duuba deebinee yookaan immoo isa sana delete goonee kana open gochuudhaan bifa kanaan keessatti uumuu dandeenya. Wanji secondary school keessa immoo maaltu jira waan jedhu achi keessatti immoo maqaa biraa moggaasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf Wanji secondary school keessa new folderii kana rename gochuu dandeenya. OSF tuquudhaan kutaa yookaan immoo daree barnootaa ta'uu danda'a. Grade 9 jechuu dandeenya jechuudha. Grade 9 jennee folderii tokko maqaa isaa moggaasuu dandeenya. Grade 9 keessa immoo maaltu jira? Section E jiraachuu danda'a, A, B, C, D, E jiraachuu danda'a. Section E keessa immoo maaltu jira? Grade 9 E kan jedhu keessa immoo maaltu jira? Barattuun yookaan barataan ni jira waan ta'eef maqaa barataatiin seevii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf Caaltuu yoo jenne Caaltuun dhalattuu yookaan immoo lammii biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Adaamaa magaalaa Wanjii taate mana barumsa Wanjii sadarkaa lammaffaa kutaa salgaffaa keessa kan jirtu ta'uu ishee ibsuu dandeenya. Folderii keenya tiriin isaa haala kanaan gubbaarraa amma godaatti nuuf mul'atee jira. Mee desktop irraa kaanee al tokko ilaallu. Desktop irraa kaanee ilaaluudhaan Itoophiyaa Joosef keessatti Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa Shawaa Adaamaa Wanjii sadarkaa lammaffaa mana barumsaa jechuudha. Grade 9 Caaltuu kan jedhu gara gubbaarra dalga ni arganna jechuudha. Adireesii irraa yookaan immoo gara harka bitaatiin three penny left penny irraa argachuu dandeenya jechuudha. Inni kun kana yommuu ta'u karaa biraatiin by file explorerii keenya banuudhaan uumuu dandeenya. Steepota kana fayyadamuun jalqaba explorerii banuudhaan go to home, click the new folder, rename it as unit. Mee jalqabnu explorerii inni kun file explorerii keenya erga bannee booda active mitashi new folder kan jedhu active ta'ee jiru. Sababni isaa quick access keessatti permission denied ta'ee waan jiruuf jechuudha. Eeyyamamaa ta'ee jiru jechuudha. Yoo dabarree folderii biraa yookaan immoo directory biraa xunnu new folder kan jettu active taatetti. Kana keessa warra left penny kana keessa kan barbaanne irratti click goone new folderii uumuu dandeenya jechuudha. Quick accessiin permission isaa denied ta'e waan jiruudhaaf malee waan biraan qabu. Asitti immoo gubbaarra kan arginu view share home warri jedhan kun isaan keessaa home irra ta'uu akka jiru new folderii uumuuf home irra click gochuu akka nurra jiraatu hubachuudhaaf danda'uu qabna jechuudha. Asii akkuma jalqaba goone wanta haaraan hin jiru gabaabsinee ilaaluu dandeenya. Caps lock gochuu yookaan immoo xixiqqaadhaan gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf Amhara or Amhara irraa ka'uu yoon baadhe gaarii Itoophiyaa jedhee yoon jalqabe fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa maaltu jira kan jedhu sanaan dhufuun gaariidha. Sirriitti namoonni nu hubanne akka hubatanii fi kananii tooftaa kanas fayyadame malee tooftaan duraatiif tooftaan kun adda addummaan qabu jechaadha. Tooftaan isaa tokkuma. Kanaafuu gara biraatti darbine yoo ilaallu immoo deskitooppii keenya irratti control plus shift plus n yookaan immoo control shift n wal faana press gochuudhaan deskitooppuma duwwaa irratti keyboardii keenya irraa jechuudha. New folder jedhee yeroo inni nu dhufu folderii sanaaf maqaa moggaasuu dandeenya. Akkaataa kanaan kunoo control shift na inni yeroo wal faana caanu
new folder jedhee dhufeera jechuudha. Isa kana maqaa isaa guutuu jennee moggaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf guutuun maqaa namaati, maqaa folderii kanaa ta'eera jechuudha. Enter yookaan immoo lafa duwwaatti kilikuun godhu seeviinaa ta'a. Deskitooppii irratti tooftaama kanaan ammas kan biraa uumuudhaan sab folderii guutuudhaaf folderii haaraa kan biraadhaaf sab folderii wal keessa kaa'uun hin danda'ama jechuudha. Dragging gochuudhaan fakkeenyaaf folderii kana hulluuqaa jedhee yoo moggaase hulluuqaa jedhee yoo moggaase enter seevii ta'eera. Guutuu fi hulluuqaa kan jedhu jira. Amma guutuu fuunee hulluuqaa keessa yoo goone akkasittiin sab folderii hulluuqaa keessatti guutuun argama jechuudha. Open gaafa goonu double click gochuudhaan hulluuqaa keessatti guutuun uumameera jechuudha. Tooftaa kanaan deskitooppii irratti control plus shift plus n-dhaan new uumuudhaan baay'ee isaa dabaluu dandeenya. Kanaaf ammas kan biraa fakkeenyaaf yoo fiduu barbaade new folder jedheera. New folderiin kun ammas asii kaasnee hulluuqaa kan jedhu keessatti yoo daballee keenya folderiin kun hulluuqaa kan jedhu keessa galaa jechuudha. Rename gochuu dandeenya. New folderii kana rename goonee fakkeenyaaf maqaa isaa moggaasuu dandeenya. Haala kanaanii ifa kan jedhu fuunee hulluuqaa keessa yoo goonu guutuun kophaa jira, hulluuqaa keessatti ifaanis kophaa jira jechuudha. Ifaan immoo fuunee sab folderii guutuu keessa galu gochuudhaaf fuuneetuma guutuu kan jedhu keessa galchuudha jechuudha. So guutuu yeroo open goonu ifaa kan jedhu ni arganna jechuudha. Ifaan immoo agammaatti sab folderii kan biraan qabu kophaasaa jira jechuudha. Isa kana haaluma kanaan itti fufnee hamma barbaanne hojjechuu dandeenya. Tooftaa hunda keessaa kamtu salphaadha kan jedhu ilaaltanii kompiitara keessan irratti yeroo fayyadamtan itti fayyadamuu dandeessu. Yaa folderii create gochuun baay'ee salphaadha, garuu salphaadha wanti jedhamu hin jiru barnoota keessatti. Nama hubateef salphaadha, nama hin hubanneef immoo innumti turfaachuu danda'a. So bifa kanaan muuftuu ifa gochuu dandeenya jechuudha. Achi deskitooppii irraa guutatnee yookaan immoo harkisnee dragging goonee keessa kaa'uu dandeenya jechuudha. Ifaan ammoo osoo baname eenyuun arganna jechuudha. Hulluuqaa fakkeenyaaf hulluuqaa keessa guutuu keessa immoo ifaarraan immoo new folderii kan biraa jira jechuudha. Haaluma kanaan ammoo barbaanne create gochuu dandeenya, dhaabbataan qabu jechuudha. Wanti daangessu hin jiru. Kanaaf control plus shift plus n-dhaan akkas yoo ta'u, karaa biraan komaandiidhaan command line yookaan immoo command promptidhaan uumuu dandeenya. Isa kana immoo akkamittiin uumna kan jedhu steepota kana fayyadamuudhaan jalqaba command line banuudhaan itti aansuudhaan cd fi cmd fayyadamuudhaan ni uumna. Kana malees tooftaa biraan hin jira. Mee ammaaf cmd jenne start irratti yookaan search box keessatti yeroo barreessinu command line kun nu dhufa. Isa kana qopheeffannee command line kanaa fi bakka itti uumuu barbaannu wal bira godhannee fakkeenyaaf my document yookaan desktop yookaan immoo barbaanne irratti uumuu dandeenya directory kompiitara keenya keessa jiru irratti jechuudha. Fakkeenyaaf asitti cd jedhee desktop jechuun hin danda'a. Document fakkeenyaaf documentis keessatti emptyidha waan ta'eef documentiin keenya yoon uumu cd documentii keessatti naa fudhadhu maal folderii Itoophiyaa jedhu tokko my documentii keessa naa galchiin jedheeni kunoo akkuma argitan kana Itoophiyaa kan jedhu documentii keessatti uumameera jechuudha. So bifuma kanaan itti fufee ammas cd amma immoo gara Itoophiyaa folderii jedhu na fudhadhuun jedhaani yookaan nageessin jedhaani. Okay jedheenis gara Itoophiyaa kan jedhuutti naa deemeera. Achi keessatti immoo md jechuun make a directory-dha. Oromiyaa kan jedhu Itoophiyaa kan jedhu keessatti naa uumii jechaaniin jira. Afaan proogiraamii yookaan komaandii kana dhaga'ee ajaja kana dhaga'ee inni immoo
ofiisaati Oromiyaa kan jedhu naaf uuma jechuudha. So Oromiyaa keessatti immoo ammas kan biraa uumuudhaaf CD jechuun qaba. CD'n gara Oromiyaa nageessiidha. Oromiyaa keessa erga nageessee booda immoo Oromiyaa keessatti make a directory yookaan folderii kan biraa naaf uumii jechaan hin jira. Eessan immoo Shawaa Bahaati. Shawaan Bahaa yookaan Shawaa jedhee dhiisuu nan danda'a. Oromiyaa keessatti uumameera jechuudha. Ammas Oromiyaa bannee yoo ilaallu Shawaa arganna. Shawaa yoo bannu duwwaadha. Garuu Shawaa keessatti immoo folderii kan biraa uumuuf ammas CD Shawaa jenna jechuudha. CD Shawaa erga jennee booda enter gaafa tuqnu kiiboordii keenyarraa MD Adaamaa jechuun immoo Adaamaa kan jedhu folderii kan biraa Shawaa keessatti naaf uumiidha. Adaamaa keessatti immoo kan biraa uumuudhaaf CD Adaamaa jennee enter goone kiiboordii irraa enter erga tunnee booda MD jennee maqaa Adaamaa keessatti ammas uumuu barbaannu Wanjii jennee uumuu dandeenya. Wanjii keessatti kan biraa uumuuf immoo CD Wanjii erga jennee booda CD Wanjii jennee enter tuqnaa jechuudha. Sabooddee Wanjii keessatti kan biraa MD jennee Wanjii Secondary School jechuu dandeenya. Wanjii Secondary School jennee jechaan yoo barreessine ispeesii waan laannuuf folderii sadiitu tooraan uumama waan ta'eef folderii tokko qofa akka uumuuf Wanjii Secondary School jedhee abbreviyeeshiniin barreesseera. Isaan kana tokkoon isaanii eenyurraa kaanee Oromiyaa irratti dhaabbannee jirra. Oromiyaa irraa kaanee hanga Shawaatti, Shawaarraa hanga Wanjiitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Akka Wanjii Secondary Schoolitti kunoo akkuma ilaaltan kana Wanjii uumne, Wanjii Secondary School irra wanti uumne hin jiru, duwwaa jira jechuudha. Wanjii Secondary School keessatti immoo yoo barbaanne folderii kan biraa uumuudhaaf CD Wanjii Secondary School jennee barreessinaa jechuudha. CD Wanjii Secondary School jennee erga barreessinee booda gara Wanjii keessatti nu fudhateera. Achi keessatti MD make directory jennee fakkeenyaaf grade 9 jechuu dandeenya. Grade 9 jechuu dandeenya. Akka duraa file exploreriidhaan qopheessine sanatti qopheessaa jirra jechuudha. Grade 9 keessatti immoo kan biraa uumuudhaaf isa kana ilaallu duwwaadha waan ta'eef keessatti kan biraa uumuudhaaf ammas CD grade 9 yookaan immoo CD G9 jennee erga gara CD G9 jennee gara grade 9 tti ceenee achi keessatti immoo make a directory jennee uumuu dandeenya waan ta'eef CD G9 enter erga goone MD make a directory in grade 9 that directory maqaa barbaanne moggaasuu dandeenya. Maqaa barattootaa fakkeenyaaf kutaa salgaffaa keessa Caalaan jiraachuu danda'a, Kumsaan jiraachuu danda'a, Raggaasaan jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf Raggaasaa jechuu dandeenya. Raggaasaan jiraachuu danda'a. Barataa biraanis ammas maqaan isaa kan kabbadee ta'e jiraachuu danda'a hin beekamu. Akkasumas barataa kan biraan kutaa salgaffaa keessa jiru maqaa barattoota kanaa yoo tarreessinu haala kanaan daraartuu jennee maqaa isaanii yoo tarreessinu maqaa isaanii kanaan folderii uumaa jirra jechuudha. Folderii Caalaa, Kumsaa, Raggaasaa, Kabbadee, Daraartuu, Gannii jedhu kanatu 1 2 3 4 5 6 folderiin kun nuuf uumamaa jechuudha. So Gannii Tigisti jennee folderiin kun nuuf uumameera. Kun akkaataa amma ilaaltan kanaan warri komaandii irratti barreessine komaandiidhaan nuuf uumameera jechuudha. Ammas enter jennee yoo barbaanne maqaa barattoota kanaa keessatti folderii kan biraa tokkoon isaaniitiif gosoota barnoota isaanii uumuu dandeenya. Caalaan fakkeenyaaf gosa barnootaa kam jaallata kan jedhu uumuu yoo barbaanne Daraartuun, Ganniin, Kabbadeen, Kumsaan, Raggaasaan, Tigisti kophaatti tokkoon isaaniitiif sab folderii uumuu dandeenya jechuudha. Akkuma asitti ilaaltan kana gara bitaa fi right pane fi left pane irratti folderiin keenya asii gad diriiree akkuma argamu komaandii kana irratti wanti nu hojjennu achitti nu mul'achaa deema jechuudha. Kanaaf Caalaa
keessatti immoo kan biraa uumuudhaaf CD caalaa jedheera, MD afaan Oromoo jedheera. Akkasumas caalaama keessatti akka uumamuuf intariin tuqu afaan Oromoo, Ingilish caalaama keessatti ammas maatis ammas gosa barnootaa kan biraa fiiziks, keemistirii, IT jechuu nan danda'a. Ammaaf afaan Oromoo, Ingilish, herrega, fiiziksii, IT jennee caalaadhaaf kana uumneerraa jechuudha. Folderoota kana intarxunnu caalaa keessatti dannee arganna jechuudha. Bifa kanaan afaan Oromoo, Ingilish, IT, maatisii, fiiziksii kan jedhu caalaa keessatti ni arganna jechuudha. Haaluma kanaan daraartuudhaafis, ganniidhaafis, kabbadeedhaafis uumuu dandeenya jechuudha. Afaan Oromoo keessatti immoo caalaan gosa barnoota afaan Oromoo qabxii inni fide. Fakkeenyaaf asitti guutummaatti akka mul'atuuf walirraa butuu dandeenya. Asitti isa kana kunoo dookumentii keessatti Itoophiyaa irraa jalqabnee wanti nuyi uumaa turre sirriitti mul'ateera jechuudha. Guutuu Itoophiyaati amma Wanjiitti, achi keessaa immoo barataa biratti, barataa irraa immoo gara gosa barnootaatti yoo darbinee uumaa jirra jechuudha. Kunoo barattoonni kun tokko tokkoon asirratti mul'ataniiru. Haaluma kanaan caalaa keessatti immoo gosi barnootaa 5 kun barraa'ee jira jechuudha. Gosa barnootaa kanneen ilaallee gosoota barnootaa kana keessattis uumuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf caalaa keessatti afaan Oromoo jira. Caalaa keessan jira waan ta'eef amma CD afaan Oromoo yeroo jedhu gara afaan Oromoo nageessiidha jechuudha. Gara afaan Oromoo nageessi yookaan immoo folderii afaan Oromoo keessatti naa fudhadhuuti naa hojjedhuudhaaf deemaa jira. Afaan Oromoo keessatti immoo qabxii 70, 80, 90, 100 kennuu dandeenya. Achi keessatti ammas gadi bu'ee MD 90 uumeera. CD jedhee amma English yoon jedhe gara Ingiliishitti naaf hin darbu amma. Gara Ingiliishitti darbuudhaaf ol deebi'ee CD caalaa kan jedhu sana jijjiiruun qaba jechuudha. English jedheera amma giin afaanuma Oromoo keessara garuu inni. Maaliif afaan Oromoo keessatti uumaa jechuudha. 70, 90 kana gubbaatti ol deebi'ee folderii isaa sab folderii caalaatii ol jirutti CD jedhee isa waamuun narra jiraata. Isa kana sirriitti akka hubattaniif garuu akkasumatti afaan Oromoo irratti itti fufa. CD Ingilish jedhee garuu Ingilish keessatti fudhatee hin jiru. CD IT jedhee garuu IT keessa galchaa hin jiru. CD jedhee gosa biraas yeroo waamu afaanuma Oromoo keessatti galchaa jira jechuudhaan. Kanaafiyyuu akkamittiin akka xumuramu amma dhumaatti komaandii kana hordofaati. Isa booddee immoo tooftaa ittiin folderii uumnu kan biraa itti fufee viidiyooma kanarratti jechuudha. Karaa ittiin aayikenii folderii jijjiiruu dandeenyuu fi wanta biraa isinittiin argisiisa. Sagaleedhaan walitti deebina daqiiqaa muraasaaf akkasumattiin akka hordoftan isiniin jedha. Itti fufaa ilaala.
Tolee gaandee beera ammoo akkamittiin akka folder icon jijjiiramuu danda'u isinitti argisiisa jechuudha. How to change folders icon in Windows operating system akkasumas immoo the direction of desktop akkamittiin jijjiiruu akka dandeenyu isin argisiisa. Amma mee tokko tokko na ilaallu. Fakkeenyaaf folderii kan icon isa jijjiiruudhaaf isuma irratti right click goona. Right click erga goone gara property kan jedhu deemne. Property dhaaf menuu gabaabaan akkasitti yeroo nu dhufu folderii hambane folderii hulluqaa jedhudha. Kun as property yookaan menuu irratti isuma arganna jechuudha. Property kan folderii hulluqaa jedhu. General sharing security previous version customize kan jedhu arganna. As keessaa customize kana irratti click gochuudhaan icon isa jijjiiruu dandeenya yoo barbaanne faayila footoo ofii keenya yookaan footoo waan barbaanne galchuu dandeenya kompiitara keenya irraa yookaan flash irraa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti kunooni footoo koo as kompiitara koo irraa waan qabuuf barbaade photos of me kan jedhu keessaa open gochuudhaan or kun duwwaa yoo ta'e footoo jiru kan natti tole irra gochuu nan danda'a jechuudha. Bifuma kanaan as keessa gurdi footoo kan jedhu kun ammoo folderii kana keessa footoo adda addaa jira. Fakkeenyaaf footoonni kun footoo guutuu footoo mattaawaqaadhaaf yookaan waraqaa eenyummeessaaf qophaa'ee jirus hin jira. As keessaa kanan barbaade warran qopheessee qabu kana keessaa kanan barbaade folderii sanaaf gochuu nan danda'a. Fakkeenyaaf footoo kana yoon filadhe open ergan jedhee booda choose file footocha filadhe open ergan jedhee booda apply click yeroon godhu qaxxitaa yookaan immoo directly yookaan immoo kallattumaan footoon sun foldericha irra galaa okay jedhee gaafan xumuru bifa kanaan kun asitti akkuma argitan footoon folderii irratti mul'achaa jira jechuudha. Kanaafuu isa footoo kanas gara iconitti jijjiiruu dandeenya. Footooma kana immoo footoo biraan bakka buusuu dandeenya. Right click property adeemsi isaa waluma fakkaataadha. Sirriitti akka hubattaniif irra deddeebitanii akka ilaaltan jecha fakkeenyaaf folderii hulluqaa jedhu kana footoodhaan kan ture gara iconitti deebisuu dandeenya jechuudha. General sharing security kan jedhu irra darbinee customize kana click goona. Sirriitti hubachuu dandeessu. Si'a tokko laallan viidiyoo chaal tokko erga daawwattanii booda lammata daawwachuu isin rakkisu salphaadhaan wanticha hojjechuu akka dandeessaniif suuta jedhee gochaa jira. Change icon irratti click erga goonee booda kan dura footoodhaan ture iconii barbaanne irra gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf iconii kana mee qulfii bifa bantuutiin kan jiru kana yoo filadhe okay erga jennee booda apply yeroo jennu kallattumaan bantuun kun dhaqee footoon kan jiru folderii sana ni jijjiira jechuudha. Gaafan okay jedhee as keessaa bahu hulluqaa kan jedhu qulfii kanaan taa'ee naa mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf kun folderiin sun bifa kanaan iconii kan biraadhaan mul'ateera jechuudha. Kun maaliif nu gargaara? Maqaa folderoota keenyaa fi faayiloota achi keessa jiran yeroo baay'ee wal fakkeessinee kaawwachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Folderii bifa adda addaa yoo qabaanne gabaabumatti eessa akka jiru wanti nu barbaannu hubachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Folderii hulluqaa keessa jiru hundumaas tooftaama kanaan jijjiiruu dandeenya. Footos ta'e iconis ta'e kan barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. Haaluma kanaan iconii kan guutuus jijjiiraan jira jechuudha. Iconiin kan guutuu kunis bifuma odaa kanatti jijjiirameera. Guutuu keessa kan jirus eenyudha kan jedhu bannee ilaaluudhaan isas iconii kan biraatti jijjiiruu hin danda'ama. Ifaa kan jedhu folderii normaalii defaultiidhaan jira jechuudha. Customize change icon choose icon okay apply okay jennee jijjiirre jechuudha salphumatti isatti. Isa keessa kan jirus folderii kan biraa sana property customize icon change icon okay choose an icon from the listed in the computer already it's changed
gochuu dandeenya. Bifa kanaan hulluuqaas ta'e folderoota isa keessa sab folderoota jiranis jijjiirreerra jechuudha. Clear goone yookaan deskitooppii keenyarraa folderiin barbaannes delete gochuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan akka hojjetamu sirriitti hubattaniittu jedhee yaada. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan komentii irratti barreessuudhaan yeroo itti aanu maal akkan isiniif dhiyeessuu qabu gaafachuus himachuus dandeessu. Bifa ammoo hojjetaa oolleen folder iconii asuma dhufnes kan uumne asuma keessas jijjiiruu dandeenya. Deskitooppii qofa irratti osoo hin taane kompiitara keessaa bakka kamiyyuu danne iconii keenya jijjiiruu dandeenya. Permission denied yerootti ta'uu hin jiraata bakka tokko tokkotti. Fakkeenyaaf Windows operating system wajjiniin kan dhufe folderiin jijjiiramuu dhiisuu danda'a. Inni sun sisteemaa wajjin wal qabatee waan jiruuf jijjiiramuu dhiisuu danda'a. Kana garuu ofii keenya uumne ofii keenya iconii isaa akka barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. Iconii maaliif barbaachise kan jedhuuf iconii bifa adda addaa qabuun faayiloota keenya dafnee yaadannee bakka isaan jiranii banuu akka dandeenyuu fi kan itti aanu how to change desktop position up down right left gochuu akka itti dandeenyu. Fakkeenyaaf deskitooppiin keenya kan kun amma taaskii baariin isaa gadi naanna'ee kara jalaatiin jira. Taaskii baariin gara jalaan jiru kun ol converse ol darbee gara olitti gara gadiitti immoo application darbe akka jijjiiramu isinifan dhiyeessa amma. Thank you for watching. Don't forget subscribe my channel and like and share as soon as comment. Alt plus control plus up arrow keessa daawanii right left fayyadamuu dandeenya jechuudha. Galatooma.